Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyya. Yeroo muraasaaf isinirraa fagaadheetiin ture sunis rakkoo neetworkii kiyyaa ta'a jechuudha. Kana jechuun neetworkiin kiyyaa waan dhumaateef jechuudha. Inshallah yeroo muraasa yookaan immoo yeroo murtaa'e booda walitti deebinaan abdii kiyya jechuudha. Har'as waa'ee neetworkii kanarratti waan tokko isiniif qopheessuu yookaan immoo appilikeeshina ammaan dura neetworkii firii ittiin fayyadamaa turre tokko kan deebi'ee hojii eegalee yeroo murtaa'eef hojii dhaabee ture appilikeeshinni kun biyya Saawud Arabiyaa keessatti jechuudha. Amma garuu deebi'ee hojjechuu eegaleera. Garuu siim kaardiin irratti hojjetu siim kaardii moobaayiliidha. Siim kaardii biraa irratti siin hojjeta jedhamee ture garuu an itti namanne siim kaardii biraa irratti ofii kiyyaaf wantan cheek godhe yookaan wantan jarrabe siin jiru jechuudha. Kanaafuu appilikeeshina as gubbaa isinitti mul'atu kan baay'een keessan ni beektu buufattanii itti fayyadamaa turtanii ammas kanneen qaafoo moobaayila keessanii keessaa qabdan yoo jiraate appilikeeshina kanaan siim kaardii moobaayilii irraa intarneetii firii fayyadamuu ni dandeessuun isiniin jedha jechuudha. Appilikeeshinni kun piispoon yookaan saayifoon jettanii argachuu ni dandeessu. Maqaan isaa kan as gubbaatti isinitti mul'atu jechuudha. An viidiyoo kiyya gabaabsuuf searching godhu jechuudha. Garuu namni maqaa isaas gubbaatti isinitti hin mul'anne hin jiru jechuudha. Piispoon yookaan saayifoon pro kan jedhu kana jechuudha. Appilikeeshinicha eega gadi buufattanii namni haaroyin jechuudha. Star kan jedhu achi gari gubbaa isaa osoo hin taane gara jalaatiin jechuudha. Star kan jedhu tokkorra ni tuqtanii sana booda nama reef banuuf jechuudha. Sekoondii 10 ni lakkaa jechuudha. Sana booda okay waan jedhu sin gaafata okay gootanii achi booda yeroo xiqqaadhaaf jechuudha. Sekoondii 20 isaa ta'u sekoondii 15 hanga neetworkiin keessan kan qafoorra jiru jechuudha. Kan as gubbaatti jiru kun hanga ni ho'u jechuudha. Ni barbaada waan garagara ni barbaada ofuma isaatiif sana booda ofiif RSN jechuudha. Amma ani san fayyadamaa jira jechuudha. Akkasiin argaa jirtan eega haala kanaan qubeen paa as gubbaatti isinitti mul'attu kun yoo adii taate jechuudha hojjetaa jira jechuudha. Yoo gurraattii taate immoo dalga barbaada jechuudha. Yeroo isiin gurraattiitti jijjiiramte akkas dalga barbaada ture jechuudha. Yeroo paan kun bifa gurraattii taate jechuudha. Namni haaraan yoo jiraattan jechuudha. Amma isin agarsiisuuf jechuudha kanneen hin hojjetu jettanuuf ilaal an amma yeroo amma MB moobaayila kiyya keessaa akkan hin qabne akkan isin agarsiisu walumaan ilaalla jechuudha. Waan tokko yeroo ammaa san fayyadamaa jechuudha. An daataan kiyya kan dhumate tureedha akka isinitti mul'atu 0 MB jedha jechuudha. Asitti isinitti mul'ataadha 0 MB daataan kiyya jechuudha. Maallaqas keessaan qabu jechuudha. Garuu intarneetii kiyya immoo dalagaa jira jechuudha. Appilikeeshinni kun kan deebi'ee hojii eegaleedha. Tarii immoo hiriyoottan keenya kanneen biyya alaa jiraatan tarii appilikeeshinni kun isiniif milkaa'uu danda'a jechuudha. Yookaan siim kaardii biyya isin keessa jirtan irratti VPN waan ta'eef jechuudha. Appilikeeshinni kun bifa VPN'ti waan hojjetuuf isiniif hojjechuu danda'a. Meechee godhaadha yookaan jarraba gad buufadhaadha jarrabaan isiniin jedhe jechuudha. Viidiyoo baay'ee isiniif qopheessuuf akkan qophiirra jiru ni hubatama jechuudha. Anis nan beeka jechuudha. Qophii appilikeeshina naannaa appilikeeshina 7 kan inni isiniif hin dabarsine of harkaan qaba jechuudha. Garuu sababa neetworkiin kun ho'aa hin taaneef jechuudha viidiyoo baay'ee dafee Facebook irratti waan hin feeneef jechuudha. Facebook irratti waan ol hin feeneef danda'ee jechuudha. Kanaaf isinirraa tureetiin jira. Jaafar Tuubee kanneen amma isin agarsiisuu fi Jaafar Kamaal Facebook kiyya akka follow gootan akkasumas Jaafar Tuubee YouTube kiyya akka subscribe godhaa hangan haala mijeeffadhutti akkana eegdan kabajaan isin yaama jechuudha. YouTube kiyya isa kana jechuudha kan amma an search godhee isin agarsiisu kana Jaafar Kamaal jettanii search godhatanii argachuu ni dandeessan jechuudha. Amma kan isinitti mul'atu kana YouTube kiyya jechuudha. Isarratti illee armaan dura viidiyoo garagaraa gadhiiseetiin yookaan dabarseetiin ture hangasitti sirraa fayyadama akka subscribe namni goone yoo jiraatan subscribe godhaa na eegdan inshallah ni fuuldura kanatti akkan waan gaggaarii qabadhe isiniif dhufu abdiidhaan qabachuudha. Namni bifa kanaan isiniif bahe subscribe kan jedhu kanarra ni tuqtan jechuudha. Isa subscribe jedhu kanarra tuqtanii sana booda asitti mallattoo notification gurraatti kanarra tuqtanii jechuudha. Inni biraan Facebook kiyya Jaafar Kamaal namni hin beekne namni haaroyini viidiyoo kana yeroo jalqabaatiif argitan yoo jiraate akkasumas immoo isin hiriyoonni kan koo kanneen na hordoftan akka share gootanii hiriyoota kan keessan kanneen Facebook kanaaf haarawaa taataniin akka ta'aniin akka wal barsiistan jechuudha. Kabajaadhaan isin yaama jechuudha. Facebook ni kiyya isa kana jechuudha. Follow akka godhan hiriyoonni kan keessan isinis akka
kabajaan itti naa beeksistan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Follow kan jedhu kanarra yoo tuqxan malee add friendiin kun gonkumaan danda'amu jechuudha. Sababni isaas friendiin kiyya waan guutee jiruuf nama 5,000 guuttadhe waan hin jiruuf jechuudha guutuudha. Inni biraan immoo YouTube kiyya kan argachuu barbaadan osoo searching godhin jechuudha. As Facebook kiyya jala gada deemuudhaan jechuudha. As Jaafartuu Beeshee jettu kanarra tuqxanii na ordofuu ni dandeessu. Twitter irratti baabbii 45 akkasumas yoo Facebook kiyya kanarratti tuquudhaan Facebookaan alatti akkasumas Google keessatti na ordofuu kan dandeessanuu fi Instagram kan jettu kanaan immoo yoo Instagram kiyya kanarratti tuqxanii na ordofuu ni dandeessu jechuudha. Application kana tarii namni beekee searching godhan yookaan maqaan isaa isinitti mul'ani yoo jiraate Play Store keessa ni galtanii jechuudha. Applicationicha kan internetii tola dalagu kana yoo argachuu barbaadan jechuudha. Sana booda obsaan eeggattan maaliif xinnoo isheen dadhabaadha waan ta'eef jechuudha. As gubbaa bakka search kana irratti jechuudha. Peacephone jettanii akka as gubbaatti isinitti mul'atu kanaan search gootan jechuudha. Peacephone yookaan immoo afaan Oromootiin yoo dubbisna jechuudha. Saiphone jedhamees ni dubbifama jechuudha. Isa kana searching gootanii applicationichi isa jechuudha. Sana booda Play Store irraa bifa firii ta'een buufachuu ni dandeessu. Isa kana ambuuseetiin jira haaromsinaan jechaadha. Yeroo kiyyarraa haaromsuudhaan barbaada jechuudha. Amma yeroo akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef kanuma isiniif dabarsuu fi akka hiriyoonni kan koo kanneen ammaan dura tarii akka applicationni kun hojjetaa jiru kan hin beekne yoo jiraattan akka irraa fayyadamtanuuf kana isiniif qopheesse jechuudha. Inshallah yeroo murtaa'eef interneeta of ga'aa ta'e qabadhee kan walitti deebinu ta'a. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.